السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتاف جالتمتوتا على باكنا وابرانجن خبجمتوتاف جالتمتوتا على با حنبسا كنا hundi keessanu maatiin kiyya jaalatamtoonni koronaan dhukkubsataa jira waan nama dhibu koronaa yaamame jiro beeteen ragichinu yaallut egaa oduun nuti qabannee jirru waa'ee obbo Jawaar Mohammad kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya waan fiidiyaa kana irra deddeemu baay'ee waan kaleessa daraartuu tulluutiin wal qabatee waa'ee Jawaar Mohammad irratti waan adda addaa taasifamaa jira angaruu akka nama tokkootti dhaamsa tokkoon qaba Jawaar Mohammad kun maal ta'e maaliif daraartuu tulluu ol ka'ee dubbisuu dhiisee harki isaa maal ta'e kan jedhuu fi Jawaar Mohammad kun miidhamee jira kan jedhu akka yaada kootiitti waa tokko dubbachuun barbaada. Rabbiin jawwee keenya nuuf fayyisu. Aamin jedhaa gite tokko. Yoo sille nu jalaallee qalbiin isaallee dhukkubsatee xiin sammuu isaallee miidhamee jiraate rabbi nuuf fayyisu. Waa'ee daraartuu tulluu yeroo isin dhayxee ol seente jettu jawween keenya taa'ee dubbise sanarratti baay'ee nama hunda miira keessa galchee jawwee keenya maal nu jalaa ta'e. Biltsiginnaan akkuma gaafa duraa jawaarii yoo qabne hin mishalalchina hin miina. Akka inni achi keessaa gaafa ba'ellee intiniin taane goona jettu sana goote kan jedhu namni baay'een gaafii keessa galee cinqii harii keessa jira. Anis akka nama tokkootti maaltu natti dhaga'ame Jawaar Mohammad gaafa daraartuu tulluu dhuftu kursiirra taa'aa jira shurruuxa maratee isin dhayxee achitti maratte harki isaa kun akkanatti hidhamee jira harka isaa kanaan akkana hidhee bilbila asirra kaa'ete iyyuu ofitti qabee dubbisaara. Jawwee kana maal godhanii kan jedhutu gaafii tokko natti uume. Jawween keenya nagaas haa ta'u rabbi nagaa nuuf haa godhu. In fayyas immoo yoo dhukkubsate garuu wanti miidiyaa kana irratti yeroo namni dhukkubsatee jiru otuma dhukkubsatee jiraate warri viidiyoo waraabuudhaaf daraartuu tulluu duuka dhayxan kun maaliif yeroo inni akkasitti taa'u kan yeroo jarri wal dubbisanii ka'anii ta'anii absii wal bira ta'anullee viidiyoo waraabuun hin danda'amu maaliif waan akkanaa wal xiqqeessinaaf biyya keenyatti viidiyoo nama waraabuun raajiidha moo Jawaar Mohammad xiqqeessuuf immoo diinatu bar gizee tokko diinni qaraan dhufu bar mana keessa Jawaar Mohammad haa dhukkubsatus rabbiin isa dhukkubsini dhukkubaa jirallee haa ta'u miillillee haa dhukkubu ol ka'uu dadhabees haa ta'u miilli isaa kun garuu namni dhukkubsata hin fayyaa maaliif viidiyoo waraabanii waan akkana baasu daraartuu tulluu jara Iskandar Naggaa jara Baqqalaa Garbaa gaafasiin dubbistu footoodhaan bahe maaliif kan Jawaar Mohammad yeroo inni akkasitti miiran taane keessa jiru viidiyoo waraabanii baasuun barbaachise. Nama meeqa shakkii keessa galee qalbii isaa dhukkubsataa jira jawwee keenya maal nu jalaa goote oppiidiyoon mana hidhaa keessatti miidhame maal goote kan jedhu nama danuutu dhukkubsataa jira anammoo ofii kootii rafne ergan viidiyoo sana arge nan boo'e dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa tarii akkuma jette kana Jawaariin mana hidhaa keessatti miite batalee wanti shakkii natti uume maali beektu Jawaar Mohammad gaafa mana hidhaatii bahu halkan san yeroo manatti seensifamullee akka viidiyoon hin waraabamne wanti godhameef maali kan jedhu shakkii keessa nagali maaliif ala Jawaar Mohammad manatti seensifamu mabraatiin dhaamsifame maaliif akkasitti Jawaar Mohammad kana cinqamanii makiinaadhaan mana geessan kan jedhu kun faa yeroo tokko uummanni shakkii keessa galuu danda'a. Garuu wanti kun maaliif uummatatti ifa godhamne ifa godhamu baatu maaliif viidiyoodhaan waraabuun barbaachiseedha gaafiin kan koo inni komiin an qabu uummata kanarraa. Maaliif isin mee yaada keessan Jawaar Mohammad dhukkubaa jiras haa ta'u yookiin dhukkubsatee jira haa ta'u rabbiin isin dhukkubsin jawwee keenya namni immoo hin dhukkubsata malee kaamiti namni kamuu. Dhukkuba isaa sanarraa hanga inni fayyutti immoo yoo dhukkubaa jiraate yoo miila isaa ta'u harka isaa ta'u waa tokko qaama isaarraa dhukkubsataa jiraate hamma inni fayyutti obsuuf hin danda'amu viidiyoo waraabuun. Maaliif wal xiqqeessina Oromoo maaliif mana namaa seennee waan hin taane goona ummata Oromoo burjaajessuun maaliif barbaachise ummanni Jawaar dhukkubsachuu dhiisiiti akka qeensarraa cabu hin fedhu nama hayyuu jaarraa 21ffaa keessa Oromoon qabdu waan taateedhaaf namni akkanaa jalaa dhukkubsachuun Oromoodhaaf waan dhukkuba guddaadha Oromoo. Warri dhayxanii waan kana gootan rabbi jazaa keessan isiniif haa kaffalu warri dhayxanii viidiyoo Jawaar Mohammad isaa akkasitti dhukkubsatee yookiin isaa taa'ee akkasitti jiru isaa harka isaa akkanatti hidhatee jiru baay'een keessan yaada gaariidhaan ilaalcha ana kan kootiittiin isinitti himuu jira baay'een keessan akka isin itti hubattan waan gaariin daraartuu tulluutuyyuu isaa diingata jiru olitti seente akka inni ol hin kaane kabaja isaatiif achitti akka ol hin kaane goote noo ani immoo garuu akka kootitti akka isinitti yaadda waan gaariidhaanis utuu akkas ta'e gaariin garuu shakkii keessa nama galcha. Gaafa mana hidhaatii baafamu akka namni hin argineef mabraatiin dhaamsifamee manatti ol seensifame. Kaleessammoo yeroo ilaallu akkaataan inni itti jiru kun bu'aan baay'ee miidhamee jiru ol ka'uu waan dadhabee jiru wayii natti fakkaata. Nama boossisa dhugaan isiniin jedha. Oppiidiyoo rabbi jazaa keessan isiniif baatu Jawaarii waa gootaniitu taanaan mana hidhaa keessatti Jawaar waa ta'eera taanaan miidhameera taanaan nu jalaa miitaniitu taanaan Jawaariin waliif teenya. Jawaar waa tokko itti haa ta'u mana hidhaa keessatti waa ta'ee bahe kan jedhamu dhagahamin
dhugaadha yookiin Jawaar Mohaammed miilli dhukkubuu danda'a nama takka jireenya Itoophiyaa fi nama Ameerikaa keessa akkasitti jiraataa ture nama waggaa tokkoof ji'a torba otuu socho'in manneedhaa keessa jiraate dhukkubuu danda'a miilli iddoo tokko ta'a waan ta'eef. Sababa kanaaf garuu warri viidiyoo waraabdanis baay'ee tokkoon isinitti gadde na dhukkube. Daree keenyaati galatoomi siyaasa hojjechuu keetiif mana Iskandar Naggaalee dhayxee dubbisuu keetiif dhayxee jawwee keenya nu dubbisuu keetiif ati haadha galataati. Garuu jawwee keenya maal ta'e meeqdee tokko yaa rabbii kiyya waan gammachuu nu dhageessis jawwee keenya nu jalaan dhukkubsinii kabajaaf iyyuu akkuma daraartuu namni yaadaaru kana kabaja isaatiif akka inni waliin kaane goote malee jawween dhukkubsatee miti kan jedhu dhaga'uu feena yaa rabbi mee du'aa godha akka jawween qeenseerraa nu jalaa cabuun fedhu miilli dhukkubuu miti harki dhukkubuu miti. Amma shakkii guddaa keessa wanti jiramu dheengadda gaafa maatii Jawaar Mohaammed hunda qabanii yeroo Jawaariin gadhiisuu guyyaa lama hambisan maaliif maatii Jawaar Mohaammed hunda isa mana hidhaatti guuran kan jedhu maal awwaaluuf laata mana Jawaar keessa maal gochuuf matatii iskan Daani'el Kibreet awwaaluu fi kan jedhu nama baay'ee shakkii keessa ture maal awwaaluuf maatii Jawaar Mohaammed utuu manatti nambisin hunda jara guuranii geessanii hidhanii otuu hin oolchin immoo galgala manatti deebisan ofii jaraatii maal awwaalan laata mana Jawaar keessa maaltu godhame. Hundi keessanuu du'aa qofitti isinirraa eegama cinqamtanii waa'ee viidiyoo kanaatiif achi fuutanii inni kaan immoo namni jilaa jibbaa Jawaar qabu wanti inni hin dubbanne hin jiru. Wanti inni dubbanne hin jiru Jawaar kabaja namaaf hin qabu daraartuudhaaf ol ka'e. Laa akkasitti koomentii akkasii hin kenninaa. Hin kenninaa koomentii akkasii. Miira namaa tuqa dhugaa dubbachuuf viidiyoo sana gaafan argu warra viidiyoo sana waraabe otuun bira jiraadhe cicciniine hedduu tokko natti tola ture. Viidiyoocha sana warri waraabdan isin diina keenya miira keenya nutu hixani. Silaa maal ta'e jawween callise jedhaa jirra ittuu maal isin kana nuu baaftan maaltu nutti dhaga'ama silaa miira nu miidhamee jiru kanaan miira nu miitan. Ay sheer godhaati viidiyoo kana akka namni hariin hojii dhagahee waan kanarraa yaada isaasa dhugaa akka inni waan hubatu barbaannu jawween keenya nagaasaati. Jawween keenya wama tokko hin taane an akkasitti of amansiisa garuu qalbiin na diddeennaan isimatti dubbachuudhaaf dhufe jechuudha. Ifanuu godhaa waan Jawaar hin jarre goote yoo ta'e jiraate galatooma.